أصلي أنا سنرار سراف جديتيني بولتين تي قمت ربي يد أتباك يا تبا رب الله Waan ofii بخير jechuun nama nagaa buusu jecha of heerumsiisu kam? Wareegama kafalte isin. Wallaahi. Abbaa ما Abdallaa أقول fida يا araarsa amma nageen hin jiru. نامني ولي سكر يا كنا فما قلنا يا An bar hin jarjara. Rakkoon kiyya bar. An hin jarjara bar. والله يا تسينا كله سجت ولا لا كنا مدما هذا فاتي أصلي ما أنت إسم ميت دو جزاء يوزر في جزاء يلا نقول لايف رجل تاكلوا هاركم أولين نوفت سيلا أمم مجاني أولين تبني برهم باني سيلا نامي جشيت أنا ما تتشارك فيه Amma akkamitti Dubaay deema duraanuu waan sababatee deemuun dhabe. أنا قرأ صدق ده يقول ميك أنا ماني أردي أنا ما هيد درجة بلا شيء تك مبارك إذا قلت لك إنسان كمان إنجيل أردي سالفين يكون Waan sanuu dabalnee ture bar. Amma warakin ari'an sanfa. قال لي أري مبارك أري عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فجرة فاتح. أري تيني فجرة أري راسل كم أكو بتبر مبارك هذا فاتح أتمنى بنتي سجل بريس سجد أصلي اللين وما نجد شوفيتو مديمي بر بكا دي ما في تانون جدا نافئلون إن كم أنا موت أسرع واحد أنا نايمني دفعة أصليني نمر هذا ما أصلي كنا ما Alli ani iluu dhufnaan iluma eegalee bar. Ol no fudhee. sanii miti asli nakam beektaa ilu namoonni tokko tokko gastii ol galfatanii nama faraggatan si galee osoo arrabsanii fan fixatin nama harkisan asliin fixatee waan dhufeef san simeeti wi fixatee ol si harkisa si galee هذا يروم ما دفعة نقل جعرو يروم مثلا دفعة أنا نايمني كذا fixatee kaannee achi dura fixatee mara achi dura arraggafate إذا كايا ولين أصلين ورد دبي كايا رامي بس لكن نتي أنا هذا أنا اللي بر هذا فاتح نتي أرجعني دفعة عليه ده إلو قال شك اللي دفعة نارجو ديات no no achi dura fixate hangee miira ture haadha seenaatiin na bilbile muddamtee na bilbilteennaan gizee fiiga jala dhabu kunooti ati gamii taphataa jaratti takka wajjin nan argine sibira dhufe Aan seenaa ammoo jechuudha itti dubbachuu walaaltee kilaasii keessatti achi barbarri banee ijaallaalee ka'ee jette ija kanatti haddaree jennaan sodaadhee gad deebi'e rabbi gadi itti dawwalinaan jette itti bilbilinaan itti barreessinaan jette amma yoo itti dawwalellee narra cufeeree achumaan gubbaan itti barreesse. Xiffii mana keessaa dha osoo isin na dubbatte. Isiinuu sanuma sodaattee otoo sibira jirtu na barreessitee Kale asli osoon ta'ini xoorinna ta guddaa banna sila maal goona doktora kenna jenna gara minti doktora waan fedhe illee balleessi doktora jennuma haadha faatee illee jen dhiisaa isiin ofirraa dubbatti antiyya dubbadhe malee ta'e isiin dubbanne isiin ofirraa dubbatti dhiisaa jedhe akkas Aan akkamitti dubbadha sila Usman diiser kale diisera jema yeroo san diise no waa waraabee kana olii gadi hin deeman amma sodaadhee bara. Usmeen waan maxxansaa bar. Dubbiin gisee maaliif nama harkaa baatee deemanii gisee viidiyoo dhageeffatanii qaanfatanii bar. Anu dubbiin aariinsi afaanii baate bar deemtee gisee of dhageeffattu booda yeroo miirri sirraa galeen qaanfatta anu qaanfadha viidiyoo takka takka ilaale. Ani Facebook fi TikTok kana sagalee kiyyaaf garuma fayyadamuun dhabe halkan live ka galu dura natti zoore. Namni jakkan dhawa. yeroo takka takka Miskiinni kiyya waa'ee miidiyaa irraa quban qabu namichi itti dhufe jennaan jalatti loonna darbitee bari. amma isatti dhaga'amaa bar nu baranne inni hin beeku Maaliif beeka waa'ee Membarii taa ijoollee membarii booratu qa. Ani garuu sanii miti kan ajaa'ibe maa inni beektaa? Akkamitti biyyoota Ameerikaa biyya mararraa wanna osoo jedhan ijoollee Suudii kophan nu haleela jedhaa bara ana tokkicha namni Suudii keessaa maa gabbee yeroo warra jedhu. suutii qofa jennaa bar nu hundunuun argine sambira taraa bakka sana dhiisaa boonaallee mana banee wannoo jedhaa ture mi suudii ka jedhu boonaaf na fakkaate malee wannoo miti
dhiifama jedhe jedhanii amma bakka. san bira darba ila maali beeytan ajandaa tokko yeroo waatu itu namni ke akkasitti qama jechuun lallaalladha yeroo deemtu namoota akkana kanneen irraa yoo balleessellee rumaa goraa namni ke boru namni eenyu sin gargaara yeroo tokko tokko waa kun akkuma chaalenjii nama meeqa gargaaru san dabarte mo balleessan nama keenna kana rabsanu tamma Maa kun odeen gadda ka Jamiilaan kuma 200 daqiiqaa takka niyyatee galcheesaan ijamu birrii hawaasa kenna ka eessaa buqqaanii qubatanii jiran jettee Jamiilaan itti himte jennaan waan mucattii dhabne ummata mucattii dhabne mucattii sheer godhaan Takka keessa birrii kuma 200 niyyatanii bara dakeeriyaa jechuudha kuma 200 jechuudha. Wallaahi. Maafi nama galataati aarullee qaba. In beekullee inni waan tiktokii kanan beeku barre waan ofii iyooma. Ansamtu qalbii na qabsa bar wallahi. Kan keessattuu asliillee ani santuu hin jechuun sunu waan gaariidha beektaa ani saafiin. Aadafaatee dhagaye gaafa jalqaban arrabsananin booye akka namni arrabsin dhagaama. Namni booyee bar gaafa jalqaba. Osoo Oromoon iyyite maa akkasii na boocise birrii akka birrii ijoolleen birrii sansi fudhatee naan jedhan warrummaan dhaaba. Birrii ma baraan akkanatti ijoolleen akka zeelii seetee ka jiraatti ergite birrii keessaan ammoo gurguddaan amane garuu birrii na isheen ta'e deebituu naan jedhan. Achumaan hafti Minisootaa seente birriin jechuudha. Mucaan dogoggoree maqaa kiyyasee qara duraan achi waraanaa walii guurre birrii Muhammad Diskisoo achi galle. Abba birrii deebisaa ta'e Muhammad jedhan deebisuu dida. Achi akka rasiitii fidee akka hin dubbanne achumaan arrabsanna yaa'ani gaafsan boo achi booda addas na jedha yoo namni arrabsanna dhukkuba xiqqoo xiqqoo. Soin sokaa yoo nama arrabsu. Amma irra gataan akkasani. Tokko. Yaa akkasanii jechuu barbaade amma gadaa waan hin beekneef hedduutti dhaga'ama wayita namni keenya arrabsu itti dhaga'ama hamilee dha'amaan jechuu barbaade. Uummanni arsii maal ta'e jettanii boottan jira kana maa booya uummanni. Uummanni maal ta'e nama isin irraa du'e. Maadiri. Yoo qabrii dabdanii binnaa wali guurre. Firii arbaa jedhanii bara firii arbaa. Barreessi maal si gaafadha karaa biyya di gaafadhaan jettu kun hin agarre koomantii kee kabiraan. Arsii arbaa guuguu sagalee taa'aa jedhan ajalatti firii arbaa guuguu jedhani maal ittiin beekan? Maal jennee sagalee ta'an? Maal ta'e maaltu jira? Zamaan dhageenya Allah. Waatu rakkoo jira? Suni waa'ee rakkoo biyya keessaa na fakkaate kaasiin ilaallatu. Rakkoo biyya keessaa yaa waa'ee dhumaati hawaasa. Abusa baraddiin nagalchaa rakkootu jira dhugaa inuu dhugaa rakkoo jira nagalchaa. Abu Naasir isin galchee. Abusa baraddiin hin harkisaame. Abdusa Baraddiin harkiseera. Abboo namni adeemtee qaba. Abu Sabraddiin duraan sagalee nuuf taate amaan uccollifte rabbii jee isinillee mojaanii hawaasni taatu ammoo keessaa fi dawwalee hunda na kumataa ture wallaahi laziim. Viidiyoolee sirriitti ergee riipiyoosillee godhu siin jee isa qofaa miti. Jara keenya walumaa galatti hawaasni keenya naannoo Arsii keessatti caalima guddaa caalima jabaa qashee Aadam Tuulaa irratti gartee rahimahullahu barate nama shee'aa mawwatirra barate nama jabaa sagalee ajjeefamee du'aan isaatillee kabajaa dhabee awwaallachuu dhabe. Na dhaga'amaa sagaleen kiyya. Kutaa fedhe haa ta'u namni caalimaa namni sheekaa tokko kabajaa guddaa qaba. Oggaa du'u gartee biyya guuturraa du'a. Nama caalimaa hagartee ammallee naannuma Arsii keessatti guyyaa irraan tanaan nurraa du'e jaanii suuraa ergaa jiranii hawaan kana godhaa jiru qaama mootummaati. Hawaasni rakkataa jira bo'aa jira yaalamii tiyya sagalee tahaa fi ani dhimma gartee majlisul caalaa fi daraa eegalee kanaannoo Oromiyaa namni caalimaa beekamaan tokko nama taraa tokko miti ajjeefame du'e kun caalima guddaa nama shee Aadam Tuulaa shee Mawwatir irratti ilmii fixe gaaddaa shee Ahmad Toohidaa faadha.